Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti hanqina boba'aa Itoophiyaa mudatee jiruun imaltoonni daandii irratti rakkoo hamaaf saaxilamuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti rakkoon boba'aa mudachuun imaltoonni magaalattii keessaa ba'uun gara kutaalee Oromiyaa garaa garaatti imalan konkolaataan fe'iinsaa fi kanneen biroon torbee tokko oliif hojii dhaabuun dhaabbatanii jiraachuu eeruun gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Eeruu gamasii ONM qaqqabeen muddee 5 bara 2025 irraa eegalee konkolaataan fe'iinsaa gara magaalaa Finfinneetti imaluu fi magaalota birootti imaltoota deddeebisu akkasumas kanneen magaalaa keessa uummata deddeebisan taaksii fi baajaajiin sababa gatiin boba'aa dabaleef sochii dhaabuun magaalaa Naqamtee daandii guddicha cufuun dhaabbachaa kan jiran ta'uun uummanni rakkoo hamaaf saaxilamanii jiru. Haaluma kanaan wayitammaas rakkoo uumame kanaaf qaamni Itoophiyaa bulchin ofiin jedhu gaaffii uummanni dhiyeesseef furmaata kan hin kennine yoo ta'u konkolaachistoonni gatiin boba'aa kan duraa irra dabaluu irraan kan ka'e rakkoo jireenyaaf nu saaxileeraa jedhu. Koloneel Abiyyi Ahimad yeroo kaabinoota isaa waliin marii taasisu boba'aa baasuu jalqabneerra jechuun kaabinoota isaa waliin uummata sobaa oolus dhugaan qabatamaan jiru garuu rakkoon boba'aa yeroo garaa garaatti mudatu sababa rakkoo nageenyaa impaayirattii keessatti adeemsifamurraa ka'uun yeroo garaa garaatti daandiin boba'aan ittiin galuu guramu akkasumas ol ka'uu doolaaraan walqabatee hanqinni boba'aa impaayirattii keessatti bakkeewwan garaa garaatti mudachaa jira. Godina Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni faashistii PP maqaa loojistikii wobooti jedhuun abboota qabeenyaa kophaatti walitti qabuun dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jalqannaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti muddee 11/2025 maqaa isin loojistikii waraana bilisummaa Oromooti jedhuun abbootii qabeenyaa aanichaa kophaatti walgahii baasuun dararaa turuu maddeen qabatamoo aanichaa arraatiin biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko rakkoo dhalate eeranii jiru. Akka maddeen jedhanitti abbootii qabeenyaa dafqa dadhabbii isaaniitiin qabeenya walitti qabatan karaa ittiin saaman barbaacha maqaa loojistikii wobooti dhiyeessii kanneen akka kophee uffata nyaataa fi kanneen biroo bosonatti ergisiisaa fi kan jiru isinidha jedhu itti moggaasuun doorsisa afaan qawween cinatti hidhate darbachuu fi qabeenya isaanis irraa saamaa jiraachuun barameera. Uummata Oromoo dararuu akka tooftaa siyaasaa fi tooftaa ittiin umurii aangoo isaanii dheereffatan godhanii ilaaluun kanneen dantaa dhuunfaaf jiraatan ergamtoonni empaayera Itoophiyaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti dargaggoota abdii egeree Oromiyaa ta'an ukkaamsuun dhabamsiisuu hedduu hidhanii dararuu uummata sababa qaala'insa jireenya empaayeratti guutuu keessa jiruun waan nyaatee bulu dhabee maqaa gibraa fi inshuraansii fayyaan saamicha daangaa darbe irratti raawwachuu fi gariin ammoo haala suukanneessan ajjeesanii soorata bineensaa gochuu akkuma itti fufanitti jiru. Godina Shaggar keessatti kan argamu bosonni Jibaat waraana murna bilisiginnaan gubachuun himame. Caalee Raangameessaa dabalata qabdi. Lixa Shaggar keessatti kan argamu bosona guddicha Jibaat muddee 13/2025 waraanni PP aanichatti bobbaafaman maqaa galma waraana bilisummaa Oromooti jedhuun ibiddatti qabsiisanii gubuu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sodaa waraana bilisummaa Oromootu achi keessa jira tasa achi keessaa ba'anii rukutu jedhuun waraanni kunneen gubuu kan himan jiraattonni ergamtoonni kunneen bosona kana gubuun alattis hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun jiraatota doorsaa turuu dubbatu. Ergamtoonni bilxiginnaa maqaa ashaaraa magariisa jedhuun waqtii gannaa biqiloota lakkoofsaan danuu ta'an dhaabnee Oromiyaa bosonaan haguugnee jira jecha waqtii bonaa yeroo itti ibiddi bosona gubuu malutti ammoo ibiddatti qabsiisuun da'oo bineensota mancaasuu irratti argamu kan jedhan jiraattonni dubbisne tokko akeekaa fi kaayyoo akkasumas xiyyeeffannoon isaanii uummataaf nagaa buusuu osoo hin taane nagaa booressuun dachee Oromiyaa dachee dhiigaa gochuuf hojjechaa jiraachuu sirna kana balaaleffachuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa magaalaa Gobeessaa keessatti waraanni faashistii PP abbaa maatii tokko ajjeesuun saamichaa fi dargaggoota dirqiin gara mooraa leenjiitti ukkaamsaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa magaalaa Gobeessaa naannoo hospitaalaatti gaafa muddee 5/2025 abbaa maatii tokko nama maqaan isaa Obbo Girmaa Solomoon jedhamu milishoonni PP poolisota waliin ta'uun maallaqa buusaa gonofaa fi gibira hin kaffalle jechuun erga reebicha ulfaataa irraan ga'uun hiraarsaa turanii booda rasaasa hedduu itti roobsuun ajjeesanii gatu jiraatan magaalichaa ijaan erge tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Akka jiraatan magaalichaa kun addeessetti namni ajjeefame kun abbaa maatii 5 kan
ta'eef hirmaannaa siyaasaa keessaa harka kan hin qabne ta'us addeessa. Magaalaa Gobeessaa keessatti tooftaaleen saamichaa milishoonni PP baafatan keessaa tokko daldaltoonni dukkaana keessa akka hin bulle jechuun nama maqaan isaa Ahmed Amaan jedhamu dukkaana isaa milishoonni halkan cabsanii seenuun zayitii nyaataa leetirii 60, sukkaara kuntaala tokko, bilbila harkaa fi maallaqa callaa saamuu jiraattonni magaalichaa addeessaniiru. Aanichuma gandoota kanneen akka Heellaa Seeroo, Heellaa Waajjii, Heellaa Konnee, Soolee Digaluu fi Soolee Caaffaa jedhaman keessatti muddee 13 2025 dargaggoota hedduu konkolaataa 4 guutuu dirqamaan gara leenjii waraanaatti geessuuf walitti qabanii jiraachuu jiraattonni gandoota kanneenii dabaluun arrata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Abiy Ahmed deeggarsa uummata irraa erga abdii kutatee booda gochawwan badii uummata irratti raawwachisu kan diinummaan adda hin baane ta'uu jiraatu. Yeroo Kaamboodiyaan daangaa qaxxaamuraa hundaa dhaabdetti Taayilaand aleellaaraa eegalte dabalatasaa Jaalerbuu dhugaa. Waraanni Taayilaandii lafa abbaa biyyummaa deebifachuuf haleellaa haaraa Kaamboodiyaa irratti kan bane yoo ta'u, haleellaan kunis tattaaffii gidduu seenummaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dabalatee tuffateera. Jeequmsi biyyoota kibba baha Eeshiyaa lamaan gidduutti dilbata darbe itti fufeera. Lolli kunis erga Phnom Penh ollaa ishee kaaba Taayilaandii waliin qaxxaamuraa hunda cufuu ishee erga beeksisee guyyaa tokko booda. Waldhabdeen kun kan madde waldhabdee yeroo dheeraaf bara koloneeffataa daangaa kiiloomeetira 800 waliin qaban daangeessuu irratti. Lola kanaan yoo xiqqaate loltoonnii fi namoonni nagaa 25 kan du'an yoo ta'u, namoota walakkaa miliyoonaa ol gamalachuutiin buqqa'aniiru. Gaazexaan Maatichoon Onlaayin jedhamu dubbii himaa humna galaanaa mootii Taayilaand Reer Admiraal Paarachirattaanaa Chaa'iyyaappaan wabeeffachuun akka jedhetti humnoonni isaa naannoo bulchiinsa qarqara galaanaa Tirat jedhamutti lafa abbaa biyyummaa Taayilaandii deebifachuuf hojii waraanaa jalqaban jedheera. Opereeshinichi sa'aatii ganama barii walitti bu'iinsa cimaatiin kan eegale yoo ta'u, kunis akkaataa seera idil addunyaatti qajeeltowwan of ittisuu fi abbaa biyyummaa biyyaalessaa eeguun kan geggeeffamedha jechuun Rattaanaa Chaa'iyyaappaan gaazexaa Taayilaandiitti himeera. Waraanni Taayilaand naannoo sana milkaa'inaan to'atee deebisee humnoota mormituu hunda ari'eera jedheera. Chaanaaliin televiziyoonii uummataa Taayilaandii PBS jedhamus waraanni biyyattii humnoota mormituu hunda naannoo sanatti erga ari'ee booda alaabaa biyyoolessaa Taayilaand dhaabe jechuun gabaaseera. TV3 Morning News Taayilaandii waraana wabeeffachuun akka jedhetti jalqaba dilbata irraa eegalee waraanni humni galaanaa fi humni qilleensaa biyyattii hojii isaanii itti fufaniiru daangaa irratti jechuun ibsuu isaanii Al Jazeeraan gabaase. Waraana bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Yeexosaa keessatti loltoota biltsiginnaa adabuu beeksise. Abdii fi waanteen sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Yeexosaa keessatti gaafa muddee 13 2025 waraana faashistii biltsiginnaa kan magaalaa Asallaa irraa gara aanaaleetti bobbaate hawaasa dararuuf imalaa jirtu irratti aanaa Yeexosaa ganda Biyaanoo jedhamu keessatti tarkaanfii fudhatee loltoota PP du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatee kanaan loltoota diinaa irraa 3 ajjeesee 8 madeessuun kan lubbuu naftee ari'ee baqachiisuun gara magaalaa Asallaatti deebisee jira. Ittuma fufuun jajjabeewwan urjii lolaa humni tarsiimoo aleeltuu yookaan istiraatejik attaak foorsii kaleessa muddee 13 2025 halkan godina lixa shaggar magaalaa Baakkootti mooraa diinaatti seenee tarkaanfii fudhateen diina du'aa fi madoon adabee injifannoo cululuqaa galmeessee ba'ee jira. Tarkaanficha irrattis diinota hedduu du'aa fi madoon erga adabeen booda tokko fayyaatti harkaan qabuun qawwee akaamaa tokkoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikkatee injifannoon goolabee jira. Tarkaanfii jajjabeen eegdota impaayeraa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.